السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتنتوني هردتوني أرمو تاج توتوريال الحمد لله إنك فوت نجاني كي كان جال الله إنك بجادا بكتير تمرت نجاو إجادا وتوتن كي يا فيديو راهن كيستي ونين سنبر سيسو حالا أونلاين يمود أفرع شهود دن ديسني في أكسما يونم نيمو كيسني سني ولين فايدة متراته حالا بيف ودن ديسني سنبر سيسو أكسما سكتي ون إيمو نكيس أكبو كان هدون كيسني بينه وان تكتوكو سنتي نجرتيس gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dhaqsinaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol kajettuun irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiis viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dhaqsinaadha. Egaa gamunumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyyaa haalli onlaayinii moodhaa ofirraa cufuu dandeessan imoo keessatti galtanii achi booda piroofaayilii keessatti kilik ni gootu. Achi booda seetingii isa jedhamu kilik ni gootu. Achi booda asirratti piraayiveesii kana kilik ni gootu. Achi booda asirratti jechuudha laast isaan kan jedhamu kilik ni gootu. Achi booda haala kanaaf filannoo sadii isinii baasa. Nobody kan jedhamu kanarratti kilik ni gootu jechuudha isinii galee kan gadii kanarratti jechuudha raayit ni guutu. Ammallee yeroo tokkoof duuba ni deebitu. Ammallee asirratti kilik ni gootu. Kun immoo yeroo namni barreeffama isinii barreesse yoo akka isin laaltan namni isiniif barreessuun beekuu hin barbaanne kanaas akkasuma noobadii kan jedhamu irra keessan jechuudha isinii galee kan sadaffaa kanarra keessanii jechuudha. Ammallee yeroo tokkoof duuba ni deebitu. Asirratti immoo huukaan koolmii kanarrattis kilik ni gootanii. Asirratti immoo namni kamuu lakkoofsa keessa jalatee akka isinitti bilbilu yoo hin barbaanne yoo yaanii namni isin beektan bichaan yookiin namni isin beektan qofni akka isinitti bilbilu yoo barbaadan maay koontaaktis kan jedhamu irra keessanii jechuudha. Yoommoo namni kamuu namooti lakkoofsa keenya akka isin ufaa bilbiletan everyone irra keessan jechuudha. Yoommoo akkuma isin jedhe namni beektan qofti akka isinitti bilbilu barbaadan asirratti maay koontaaktis kan jedhamu irra keessanii jechuudha. Ammallee yeroo tokkoof duuba ni deebitu. Asirratti immoo itti aanuudhaan bilookiidha. Wanaa bilookii gootan yoo qabaatan asirratti kan hiikuus dandeessanii kan ilaaluus dandeessan jechuudha. Bilookii poolis kan jedhamu jechuudha isinii galee. Okay. Kan gadii kanarratti immallee voos kilabii kana jechuudha. Ni cuftan jechuudha. Raayitiin kun waan tokko waan isiniif faayiduu waan hin qabneef jechuudha. Ammallee duuba ni deebitanii. Amma yoo namni imoo keessan isinii waliif fayyadamu taate haalli beekuu dandeessan imoo keessan irra galtanii akkasuma piroofaayilii keessatti kilik ni gootu. Ammallee seetingis kan jedhamu kilik ni gootu. Ammallee as gaditti akkaawuntii inda sekuriti kan jedhamu kilik ni gootu. Ammallee yeroo as dhuftan jechuudha. Asirratti jechuudha kan awwalaa kun change number jedha. Asirratti lakkoofsa imoo keessanii yoo barbaadan jijjiirrachuu dandeessan kan duraarraa kan haarawatti jechuudha. Yoo fakkeenyaaf lakkoofsi imoo keessanii kan qabdan gubatee jiraate haarawarratti asirratti change number gootanii jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Itti aanuudhaan manage device kan jedhamu kilik ni gootanii asirratti jechuudha namni isinii waliif fayyadamutti jiraatu haalli beekuu dandeessan. Asirratti kun ofii amma namni tokko waliin fayyadamu ture jechuudha. Haala kanaan yoo lama isinii baase jaaza lama isinii baase namni isinii waliin fayyadamu ture jechuudha. Yoo tokko qofa isinii baase isinumatu fayyadamu ture jechuudha. Imoo keessan namni isinii waliin fayyadamu hin jiru. Garuu yoo haala kanaan haala amma asirratti margaatan kanaan lama isinii baase namni isinii waliin fayyadamu ture jechuudha. Kanaafuu ammallee haalli nama isinii waliin fayyadamu turu kana imoo keessaa itti baaftan asirratti jechuudha. Dileet kan jettu irratti kilik ni gootu. Ammallee dileet kilik ni gootu. Ammallee akka kilik ni gootu. Ammallee shari'aa keessan irratti koodii isiniif erga jechuudha.
Isin galee koodii san itti guutuu jechuudha. Koodii inni shari'aa irratti isiniif ergu sana. Okay, amma anaaf na ergee jira. 5 haala kanaan dileetti gootan jechuudha isin galee. Booda namni sun iimoo keessatti sun waliin deebi'ee fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Koodii waan gaafatuufu deebi'ee iimoo keessa seenuu hin danda'u yookiin isin waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Ni galee. Egaa daawwattoota kiyyaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tolchinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.